Maqaan biyya sabboontuun jedhama. Ayye. Gartuu shawaa lixaa. Tole muudannoon ati har'aa dhaggeeffattoota keenyaaf yookiin immoo namoota miidiyaa keenya kana hordofaniif qooduu barbaaddu maalidha wanti sirra ga'ee jechuudha. Waa'ee nuti irraa dubbachaa turre dhimma sanaan wal qabatee dhiironni maallaqa yeroo baay'ee shamarran biyya arabaa kanarraa nyaatu tooftaa garaagaraa uumanii. Sirriidha yoo tooftaa garaagaraa rakkina garaagaraa hundi isaaniiyyuu waan nuti dhufan hundi isaaniiyyuu kaan bilbila keenya nu jalaa cabe jedhu kaan immoo na dhukkubsatee hospitaala jira jedhu kaan immoo hattuun nu saame jedhu Ayye. osuma kana kanaan nuti gochaa Namni jalqaba maallaqa keenya ta'e akkamsiin jedheetu sirraa fudhate qarshii kana akkamittiin erguufii dandeesse? yennoon beeru jirutti waggaa sadii achi taa'ee jira amma waggaa sadii achi taa'ee san keessatti mana hattuun mana keessa mana kiraa keessa jiraachaa jira hattuutu mana cabsee seenee waggaa hattuun jala saamtee baatee qodaa ishee uffatallee kiyyaallee osoo waa tokko hin hambisine hattuun saamtee baatee waan ta'eef iyyuu nama allaqa na gargaaree nana waan akkamitti hattuu saamtee baatee naanin waan caccabaa kan caccabaa suura kaafee gaafa inni naa ergu dhuguma seetanan nama kechaa lama fuudhee ergeef. Nama kana wajjin akkasumatti lafumaa kaatee hattuu mana na saamte siin jennaan qarshii ergiteef moo hariiroo jaalalaa wajjin hin qabdu dur? Nama kana sooshaal miidiyaa irraa natti malee qaamaan kan beeku qaamaan isa hin beeku. Tole hariiroo jaalalaa wajjin hin qabdu jechuun sooshaal miidiyaa kanarratti wal bartanii ta'u. Yoo kan jabaate jiru kun jaalala naa soosuu jechaadha hariiroon jaalalaa geessinaanan itti jedheen hamma kumaan yoo kan jabaate ji'a tokko naa soosisee jechaadha. Sana booda qarshii kana si gaafate. Achumaanani dhuguma filmala isaa dhuguma saaman seetanan kan jabaate ji'a lamaa fuudhee kanan dolaara dhibba afur fuudhee kenneef. Okay, doolaara 400 kaffaltii kee kan ji'a lama. Kaffaltii kan ji'a lamaa fuudhee gaafa kennu achumaan deebisee ammas gaafa ji'a guutu meeshaa mana keessa hin guuttanne waan ta'eef iyyuu nagee deebisee ergi meeshaa mana keessa guuttadha waan ta'eef firaashii hin qabu wanta tokko mana keessaa hin qabu mana aanan jiraatu mana kiraa keessa waan ta'eef deebisee gaafa na ergi jedhuun Tole. maatiif akkana jedhee gara ijoollee ijoollee naannoo kana hin jiru isaan gaafa eemu lafti taa'edha isaan dadhabsanii haallatanii jechaadha isarraa booddee Ayye. ammas immoo achumaan nama biraa taasisuu gaafa qabu inni tokko immoo deebisee mana Okay. Afachu nama jalqabaa kana wajjin hariiroon keessan lammaffaa deebisee too yookiin meeshaa manaatiin ittiin guuttadha maal maal erga inni siin jedhee qarshii si gaafate ati immoo obbolaa keessan mariisistee maal maal ofirraa kuttee nama kan. gaafa nani gaafa nani dhuguma waan jaalata ta'e gaafa dhufutti na eegee gaafa jedhune aan meeshaa mana tokko keessaan qabu waan ta'eef iyyuu hin naan jedhee kun. Ayye. Achumaan aan immoo galee kanan ijaarree kan hasa deemee hin galu mana meeshaa mana keessaan guuttatu hin galeeni orginaalan asii akkana deemee kana asii ji'a tokko guutee kana nan gaafa galu silkii kiyya biloo godhee jechaadha. Okay, innumti akkas jedhe ati nan galaa sana haga sanatti qarshii tokko iyyuu siin ergu jennaan bilooksi godhaa? Biloo kana godhee jaalala nama isaa beeku fuula isaa yoo hin agarreetti argama sooshaal miidiyaa irraa nuti waan ta'eef inni qaamaan inni na beeku na beekaan garuu san beeku. Nama suuraa isaan ergineef garuu akkamittiin maallaqa erguu dandeesse sabboontu? Isin beekaa jedhee na beekan. Ayyee nama. Kana kanatti Okay, iddoo itti si beeku isitti mee isuma sirrii dhaaree iddoo sanatti inni ati iddoo sana turteetta? iddoon inni naannoo keessatti iddoo sanatti ani magaalaa keessa keessa jiraatan jedheera iddoon jedhee immoo sirriidha kan ture. Ayyee. Iddoo akkasii akkasitti asii beeka waan ta'eef iddoo sanatti asii beeka waan ta'eef iyyuu rakkoo maatii nama beeka waan ta'eef iyyuu rakkoo hin qabu nana dhuguma seetana fuudhee gaafa kenne. Sanumarraa kaatee too ergiteef jechuudha. Turtii hagamii keessatti maallaqa kana erguufii dandeesse erga waliin haasa'uu jalqabdanii hammam wajjin hin turtaniitu kan maallaqa kee ergiteef? Turtii ji'a tokko jechuudha. Okay, ji'a tokko keessatti maallaqa kana ergiteef jechuudha. Turtii ji'a tokko keessatti nan ergeefi irraa booddee gaafa nan galu jedhuuni biloo kana godhee jira. Inni bilooka ofiirraa si godheennaan nama biraa wajjin haasa'uu eegalte? Amma machuunan haasaa nama biraa gaafa eegalu innis immoo naannoo namatti jijjiiree naa dhufe namni biraa irratti. Kunis nama duraan biyyatti hin beekne yookiin immoo callistee nama sooshaal miidiyaa irratti argite wayiiti namni lammaffaa ammasii wal taasisaa jiru kun. Inni lammaffaanis
Amana isaan beeku ani musin beekanaa jedhanii kunis gaafa inni odeessaa ta'uu qabu nan gadi ani ammas. Ayyee. Gaafa na galu inni kunis inni dura sin jaalladha hiifan maal ta'edhu kunis gaafa na galu biloof na godhe. Okay, inni kun ammoo maallaqa isin gaafanne namni lammaffaa si wal bareessitti haasa'u kun. Maallaqa maallaqa na gaafate innis maallaqa guddaa na gaafate inni naannoo kuma soddoma akkas na gaafate. Turtima muraasa keessatti amma wajjin haasa'uu jalqabdanii hariiroo jaalalaa maal maal akkasii siin jaalladha maal maal otoo hin jedhiin callisanii moo maallaqa naa ergi jedhu moo jalqaba gaafii jaalalaa dhiyeessaniitu adeemsa keessa maallaqaan si gaafatu. Adeemsa keessa yookaan mana ijaaraa jira naan jedhe inni lammaffaa inni sun yaannoo na jalaatti jedhe inni jireen kun immoo maal naan jedhe Okay. mana ijaaraa jira jedhe mana suuraa kaasee na erge. Inni Mana ijaaramaa jechaadha. inni lammaffaa kun Mana ijaaramaa reefu ijaaramu reefu lafa qabuun jira biti reemma muka dhaabbatee jiru yookaan immoo ani reefu lafa qabu kaasa tole. suura kaasee gaafa na erguun ani dhufeen jira gaafa nani dhufeera buufata xiyyaaraa gaafa jira jedhuun biloof na godhe. Maallaqa isin ergineef jechuudha nama kanaaf. Inni ergine achiin gaafa biyya seenuu inni gaafa na iddoo achitti haasofsiisu hundi isaanii biloof na godhanii gaafa akkana deebi'u nama torbanaaf gallee jalqabe. Erga Beeruutii dhuftee Dubaayitti achi deebitee too Dubaayii irraa ammoo nama torbatti haasa'uu jalqabde. Asiin biyya seenuu bara kuma lamaa fi ani yaadan beeruutti bara kuma lamaa fi kudhanan deebi'e kudha afur biyyattan deebi'e. 2010 akka Habashaatti jechuudha. Ayyee. Deebi'ee akka Itoophiyaatti bara kuma lamaa fi kudha sadii dhumarra Itoophiyaan seenee fudhachaa akkanan deebi'e. Ayyee. Yennuun biyya keessa yoo ta'etti namni abbaa kanaa naan jedhu jiru deebiin gaafa lammataa kana deebi'u nama torbanaaf ibsuu jalqabe. Dubaayitti jechuudha. Dubaayii kana keessatti argamne. Ayyee. Namni torban kun iyyuu gosa garaagaraa kaan bilbila kiyya na jalaa cabeen bilbila naa bite jedhu yookaan immoo ani lafa baadiyyaa irra jira baadiyyaa irra gara magaalaatti lagachi jedhu kaan ani barataadha jedha kaan immoo mana ijaaraa jira na gargaari jedhu hundi isaanii iyyuu kan rakkina isaanii hundi isaanii rakkina mataa mataa isaanii natti hubachuu qaban jechaadha. Torban kun iyyuu nama siif nama haaraadha moo nama duraan itti wal beektu namni as keessa amma nama torbaa kana keessa namni ati beektu hin jiru siruma. Nama torban kana keessaati humna garan nama tokko bittaan beekaa isa iyyuu nama isa beekaa isa inni torban namcha namti sirma iyyuu tirkaa hin beeku namcha namatu beeka. Okay, nama tokkicha kanan beekta. Nama tokkicha kana maatii isaa eenyummaa isaa waaqaa eenyummaa isaa illee eenyummaa isaa nan beeka. Ayyee. Isaan kaan garuu eessa akka ta'an eessa jireenyi isaanii akka ta'an hin beeku. Erguma takkaasitti haasa'u jarri kun hundumtuu iyyuu amma jalqabarra kaa akkuma dur jette warri duraa sun jalqaba hariiroo jaalalaa wayii yookiin gaaffii jaalalaa sana si dhiyeessaniiti adeemsa wayii keessa immoo maallaqa si gaafatan miti. Isaan kunis immoo gaaffii jaalalaa naa dhiyeessaniif Ayyee. kaan barataadha naan jedha kaan immoo maalan godha jedha kaan mana suuqii keessaan nagadaa waan meeshaa suuqiin naan qate jedhu kaan immoo mana moobaayilii nagadaa moobaayilii keessaan meeshaan naan qate na hergi jedhu ila rakkina taane fuudhee inni irra gadi kaawwachaa. Afaccaata amma jara kana madaaluuf jetteetu moo dhuguma gaaffii jaalalaa isaanii kana accept gootee nama kana wajjin hariiroo jaalalaan uummadha jetteetu wajjiniin haasa'aa turte riichatti. Ani jaaladhee osoo hin taane qor'oonsa kaleessa irraa baradheera waan ta'eef Okay. yaada qoruudhaan malee jaaladhee isa nama torbaffaa kana jaaladhee jira malee isa nama jaallana Nama torbaffaa nama biyyatti beektu tokkicha jette sanadha. nama tokkicha sani nan beeka qaama nan beeka waan ta'eef dura wayinaasaa jirra waan ta'eef iyyuu Ayyee. isaa nan beeka inni sobaadha jechuudha isaan kan namni jaasun garuu eenyummaa isaanis hin beeku eessa akka ta'anis hin beeku. Inni torbaffaan amma namni ati biyyatti beektu sunis maallaqa si gaafate. Maallaqa inni yoo na gaafate iyyuu maatii isaan beeka iyyuu malee Ayyee. isa irratti iyyuu hin ergu jechaadha. Anaan ergu iyyuu maatii irratti anaadha abbaa irratti ergaa Tole. maatii biyya naqee balaa jechaadha. Okay. Eegas namni kun maallaqa itti ergite moo otoo hin ergin akkasumatti hafte. Nam tokko irratti otoo maallaqa xixiqqinaa isa kaleessa irraa bareera waan ta'eef iyyuu nam tokko irratti amma kanaan dura maallaqa xixiqqii irratti hin ergine jechaadha. Ayyee eegas nama kana wajjin hariiroo jaalalaa uummattanii maal maal jettan moo hundumtuu bilooksi godhan akkuma warra duraa sana. Natu bilooga ashii godhe dhaani fatta rahan malee haasofsiisudha. Hammitiin natu asii godhe. Okay, hunduma isaanii iyyuu ofirraa jechuudha.
manatu yeroon taa'ee isaan haasofsiisuu hin qabu maallaqas yennuun kennuu qabu waan ta'eef na taasisuu isaan filachuu godhe. Tole ati akkamitti nyaatamuu dandeessa yeroo jalqabaa keetiif iyyuu tarii amma ergaa si achi deemtee ilbiila maal maalillee naa bitanii mindaa wayii ergan fudhadhee miti. So sana dura namni karaa kanaan akkatti maallaqa nyaatamoo yookiin gowwoomfamuu kana maal maal quban qabdu? Hin beeku umuriidhaan nama waggaa meeqaatu isin nama waggaa 15 nama biyyaa bahe. Okay, yeroo jalqabaa jechuudha. Beeku jechaadha. Ayyee. Yeroo waa'ee jaalalaas hin beeku waa'ee nama nyaatamuus hin beeku. Bilbila san anaaf haaraadha. Bilbila biyya keessatti hin qabanne. Abboon maatii koo biraa waliin kan deebi'an. Tole. Ani waa'ee bilbilaa waa'ee sooshaal miidiyaa hin beeku. Akkuma banatteen nama kana wajjin haasa'uu jalqabde jechuudha. Akkuma bilbila kana banatteen akkuma isayyuu bilbila hani beekee fayyadama isaan beeku waan ta'eef jara nani bira jiraatutu bilbila isaa feesbuukii immoo waan akkanaa kana naa banayyuu malee hani garagalchanii beeku. Banattee jennaan namoonni kun si dubbisanii jechuudha. Karaa feesbuukiiti moo karaa maalii si dubbisanam? Karaa feesbuukii karaa miseenjaraa haayinaan jedhan. Ayyee. Miseenjaraa jalaan haayinaan jedhu beekaniif miseenjara jalaatiin bilbila isaanii naa ergu ani immoo gara immoo kan dabarsaa jechaadha. Lakkoofsa isaanii sanaan imoodhaan kontaakti gootaa jechuudhaati. Tole maallaqa ji'a lamaa kan namni jalqabaa si nyaate sana malee erga si nyaatamne mitiree? Ani amma yoonaa hin nyaatamne. Maallaqa si jalqaba nyaatame sana malee hanga yoonaa hin nyaatamne. Ayyee ergasii barumsa irraa barattee jechuudha wanticha irraa. Barumsa guddaa irraa baradhee tokko immoo tokkoffaa maatii fakkeenya maatii biyya bichaa osoo hin taane maatiin keenyas tokko darbanii miidhaa ijoollee keenya irraa hin ga'u. Ayyee. Maallaqni isheetu taasisee nutti erga jedhu waan ta'eef iyyuu maatiin sirraa nyaatanii fi gochanan kaa'e maatiin tokko darbanii ni qisaasessu. Maatiin hin qisaasessan. Waan maatii sanaan wal qabateeti waan maatiin sirraa fudhate maal jira akkuma kunoo amma yeroo darbe dhimma irraa mari'achaa ture irratti akka kaasnetti jechuudha. Jaalalleewwan namoota kunoo dhiirota karaa onlaayinii nama baranii akkas nama godhan kana qofa otoo hin taane maatiinis yeroo tokko maallaqa ijoolleen achi as ergattu fa'aa walirraan kaanii fi wayinis bitanii kaaniif jalaa nyaatu maal jechaa turre waan sanaan wal qabatee tariiti maatiin maallaqa kee nyaateera. Mudannoo akkanaallee hin qabu. Ayyee. Maatiin baay'ee ijoolleen hiriyoonni biyya alaa argaa waan ta'eef ijoolleen hiriyoota keenya irraa kan waggaa 3 kan dhabee jira kan waggaa 2 dhabee jira. Nuti miidiyaan keenya nama kamiifiyyuu banaadha beektaa sagalee namoota akkasii kanaaf ta'uudhaaf maaliif yeroo baay'ee obbolaan keenya ijoolleen mana madaamii jiran kun waan akkasii kanaan yeroo baay'ee rakkoon akkasii kun irra ga'a. Tokkoffaa akkuma ati jette amma nama ati ittiin nyaatamte kana ijoollee sooshaal miidiyaatti wal bartan kana lammaffaa immoo deebi'ee maatiinis ijoollee kana yeroo baay'ee yeroo nyaatuun argina. San immoo achi as deebi'anii waggaa baay'ee biyya sana turanii waa tokko hin qabanii asitti jireenya garaagaraa keessa waan garaagaraa keessa galu. So kanaaf jenneeti nama kamiyyuu haasofsiisuu barbaannaani tarii namoonni eeyyamamoo ta'an ammas taanaan lakkoofsa bilbilaa keenya qabatanii qunnamanii akka kanatti mudannoo ofiitirraa namaaf qoodanii namni dhufullee akka waan tokko irraa baratu yookiin immoo iyyuu waan kanaan akka hin nyaatamne akkuma amma ati jalqaba nama tokkorraa iyyuu waan kana quban qabduuf nyaatamte ammaffammoo wantichi barnoota siif ta'e mudannoo kee kanarraa gaafa namaaf qoodu namoonni amma viidiyoo keenya kanallee arganii waa tokko irraa baratuuni lammaffaas carraa nyaatamuu isaanii baay'ee dhiphaadha jechuudha. Ayyee. Maatiin yoo nyaatanis ammas mara miti garuu immoo namni tokko erga jijjiiramuuf asii biyyaa bahee jireenya sana keessatti biyya ormaa keessatti immoo iyyuu hojiin hin ulfaataa tokkoffaa nama hin beekne keessa deemtaa boqonnaan qabdu waa meeqatu jira waa meeqatu namatti dhaga'ama biyya sanatti akka sanatti hojjattee maallaqaatti fidde immoo iyyuu gaafa biyya kanatti deebitu yoo nyaatamtees eegdu yoo immoo waan tokko waan qabattullee dhabdu bitaasitti gala jireenyi hin ulfaataa. Waan garaagaraa keessas galuu dandeessa waan sanaa waan hin taane murteessuu dandeessa taatee sanaan jechuudha. Garuu immoo maatiinis wanti kun akka sirrii hin taane hubatanii ijoollee isaaniitiin maallaqa isaaniitti ergatan walirra buusuu fi danda'u
yookiin gaafuma asii achi ergan sanayyuu ijoolleen kun akka jireenya isaanii jijjiiruuf deemanitti amanuu qabu. Namni tokko maaliif ijoollee achi ergateennaan maallaqa irraa nyaachuu ishiin achi deemteerti kana booda ani jireenya kiyya sirrateera mindaa ishiin achi ji'a ji'aan argattee naa ergiturraan ani immoo jireenya kiyya ittiin fooyyessa jireenya gaarii ittiin jiraachuu danda'a jedhanii waan yaadan. Sirriidha osoo waan tokko osoo waan fooyyee qabu osoo godhatanii nama naatu garuu waan fooyyee qabu fakkeenyaaf namni tokko fakkeenyaaf ati ayoon eegan tokko yoo dhukkubsate abaluu kan liqeessu abaluu kan liqeessu jedhu yookaan waajjira keessatti jedhu yookaan motorii keessatti dhukkubsate jedhu bakka birrii kan fuudhii gadi jiru jechaadha osoo fayyadamee liqaatti dhukkubsachaadha. Maatiinis yeroo tokko sababoota akkasii kanaan maallaqa namaa bittinneessu. Abaluu dhukkubsatee eegaluu kan kennu jedhu yookaan immoo maatii keessaatu mataa yoo dhukkube obboleessa jedhu yookaan immoo maataa jedhanii osoo maataa jedhanii maallaqa inni taasisu jechaadha ofii gudunfatanii sun gudunfanii hin talachisiisanii gudunfanii sun gudunfanii maallaqni sun gidduu keessa taasaa maallaqa ittiin hundiyyaa dhufe maallaqa nu ergi jedhuuni bakka ammas wanta ittiin ergiti intisaaraa hin badaa jechaadha. Amma kanaafuyyuu waliin dubbii keenya kana keessatti amma waa tokko gara goolabaatti taasisu nuti waan jechuu barbaadu jechuudha. Ijoolleen keenya haaraan hin jiru ammayyuu kan gara biyya sanaatti deemaa jiran jechuudha biyyoota arabaa kana. Akka waliigalaatti yaada maalii qooddaaf me'ati muuxannoos qabdaa Beeruutiin waggaa 3 taa'inaan jette amma immoo Dubaay waggaa 3ffaa keessa jirta. Hiriyoota waan kanaan miidhaman immoo rakkoo nama sirra qaqqabe kun kan isaan irra qaqqabe namoota biraatirraa illee odeeffattee ta'ee yaada. So walitti qabdee yaada cuunfaa akka dhaamsaatti maal dhaamtaaf mee ijoollee amma gara sanaachi deemanii reefuma akkuma ati jette miidiyaa kana reefu banatanii gara miidiyaa kana dhufanii jechuudha. Warra sooshaal miidiyaa reefu miidiyaa banatanii reefu lafa godhan lafa kun akkaawuntii mataa isaanii baasanii yookiin wayiin harmee isaanii wayiin abbaa isaanii kennatanii akkaawuntii mataa isaaniitiin akka akkaawuntii isaanii irraa fudhatanii haala mijeeffatan jedhaan. Warra kun dhiirota akkasitti nama nyaatan kanarraa akka of eeganiif immoo maal dhaamtaaf? Abbaa tokko yoo ta'an abbaa sammuu nama isaanii tokko wadhata abbaa tokko tattara waan ta'eef of eeggadhaan jedhan turtaatiin nama isaan dhibee duuta. Yoo fakkeenyaaf obboleessa hangafaa yoo qabaatan obboleessa hangafaa tokko mari'achuu yoo obboleessi hangafaa yoo qabaatan obboleessi ogeettiin hangafaa saniif mari'achuu. Obboleettii yookiin obboleessa yookiin obboleettii wajjin mari'achuun furmaatan taa'etti yaadaan fakkeenyaaf obboleessi yookiin obboleettiin kee nama kanaan wal jaalladheera namni kun akkas naan jechaa jira maallaqa naa erginaan jedhee garuu hariiroo amma sanaa wajjin hin qabne jetteeni ergiif erga hariiroo jaalalaa wajjin hin qabaatanii nama gaarii ta'uu isaa amantee keessi kee tole jedhee ati ergiif hoosiin jedhanii boruus maallaqa kee nyaatamte rakkisaadha waan ta'eef akka kiyyatti maaliin jechuu barbaade seetee namoonni viidiyoo keenya kana hordofanillee wanta beekuu qaban irraa jechuudha. Otoo qubeellaa maal yookiin waliin hin qabaatiin nama ati jaallatte sana yookiin maatiin hin beekne maatiin kee koonfiirm hin goone taanaan jaalallee kiyya yookiin immoo abbaa manaa kiyyaa jettee too maallaqa itti erguun suni otoo hafe jedhee yaadaan maaliif mana isaa ijaarsisuun mana gaafa galte otoo wajjin hin ijaarsiste bakka shamarri tokko nama tokko wajjin hariiroo jaalalaa uummate taanaan karaa onlaayinii kana maallaqa fageenya irra teesseetti ergitu san. Nama gosoo qabaatan duubaatii fakkeenyaaf obboleessa gaarii tokko yoo qabaatan obboleessi gaarii kan yookaan iffatatti nama deebisuu danda'a. Yookaan gorsee yaadaan eebbiluu osoo hin taane gadi qabee gorsee yaadaan waan akkanaas nawwaata waan akkanaa kun karaa murtii baasa karaan kun immoo baasu jedhee nama san gadi deebisee gorsaa jechaadha. Shamarras shamarritti jechaadha itti biyya arabaa deemtesan waan akkanaa istoominaan hin jiraa miti osoo donee osoo hin galee waan akkanaa kana hin baasu. Kanaaf waan ati deemteef hojii kee kan biyya baate hojii jiruudhaan malee nama jijjiiruudhaan miti waan ta'eef iyyuu jabaadhi jedhee gadi qabee ishii gorsaa jechaadha. Okay. Kanaafuyyuu ani immoo akka waliigalaatti maaliin dhaamuufii barbaada namoota kanaafi ijoollee keenya qimamiiwwan maadaamii kanaafi nama tokko karaa sooshaal miidiyaa bartanii akkasumatti maallaqa naa ergi mana ijaaraa jira qabeenyaan saamame maal jedhee tooftaa garaagaraatiin inni maallaqa ishee nyaachuudhaaf
asii achitti dubbata taanaan isuma dhugaayyuu immoo jaalallee masirrii nama ishiirraa garaarraa ishii jaallatu ta'e taanaanii maallaqa sana otoo itti erguu gubbaatte biyyatti galtee booduma erga biyyatti galtee mana isaaniis otoo wajjin ijaarratanii gaariidha jedhee yaada. Maaliif nama kana wajjin qubeellaa tokko irraa hin qaban maatiin ishiin beeku maali. So wanta akkasiitirraa otoo of qusatan jedheen yaada qooduufii barbaada. Sirriidha inni osoo keessaa qotatanii baay'ee barbaachisaadha. Isa kana sabboontuu keenya yaada nuu qooddeef guddaa galatoomii maqaa Fichuu Tiyuubitiin guddaa si galateeffannaa.